Sayyidoo gammachuu kee eegaa gammachuu keen eegatoon jedhu anoo fi kiyya mardoo dhagee yaa rabbi yaa obboleessa kiyya waggaa tokko dhama abee waggaa tokkoof wayi sumayyaa faana araaramtu jedhe beezoo sayyidoon dhufaa ariitaniitu suuraa maxxansee jira inshaallah wal arguufidha saatii tokko na eegaa hidhee jirachuudha sayyidooni garuu anillee gammachuu sayyidoo dhugaa waaqa baay'ee tokko na eegaa jira. Yaa'u kaleessa dheengaddas gammadaaf hin ture sanni akkana karoorsamee fi wandumtu wal qixxaatee fi haalli kamillee amamillee yoo ulfaate hinuma oddoo isaatti deebi'a qorumsis yoo sitti dhufe hinuma oddoo isaatti deebi'a har'a ofii kiyya yoon marduu ajaa'ibaa keessan ture garuu gammachuu sayyidoo immoo bira darbuu hin danda'u maaliif kan sayyidoo kun anaaf iyyuu jabina naa ta'a beektu kan sayyidoo kuni anumaaf iyyuu jabina naa ta'a sababni isaa wanti amma ana irra ga'e kuni waanuma akka sayyidooni waggaa tokko guutuu keessa darbedha isatu narra gahe kanaaf anillee amma gaafa waan hundumtu iddoo isaatti deebi'ee wanti dhufe kuni akka galaanaa didichee dhufee wal qabee narratti wal ga'e kuni ergama seexanaati malee kun nagaa miti. Ergamni kun amma na bira darbutti ijoollee koo man qabadhee wal'aansoos qaba yaa adeemsi isaa waanuma wal fakkaatudha garuu dhumarratti maal taasisan dhumarratti sirrata ani kanan ilaalaa jechuudha kan sayyidoo faa kun amma sirrate jechuudha uumaa tokkoon shakkiina dhugaa waaqaa hin sirrata sumayyaan illee ergaa isa dhumaati kan isheenii lafa keessee fi kalisallee irra deebitee dubbatte amma immoo sayyidoon dhufaa jira waan ta'eef ani gammadeeraa fi isin jedha viidiyoo kana garuu akkuma ta'etti hojjechaa jira ijoollee iyyisiisaan hojjedha ijoollee sadii guyyaan kun boriin darba waan darbine tokko illee hin jiru nama jiru guyyaan darba kuno yoo waa ta'an garuu guyyaan namaa hin darbu aariidhaan waan tokko yoo waa ta'an nama furatee darba garuu yoo obsanii wal'aansoo qabanii waan namatti dhufe sanaan yeroon akka ajaa'ibaatti darba kanaafuu iddoo rabbi si haa milkeessu nagaadhaan ijoollee keessi haa agarsiisu dhugaa dubbachuudhaa fi si haa milkeessu jireenyi isuma ganamaatu bareedaadha jireenyi ofii gaa'ellee ofii isuma ganamaa sanatu namatti tola ijoolleen ofii abbaas yoo dhabuu baatan haadhas yoo dhabuu baatan baay'ee nama gammachiisa kanaaf yeroo dheeraadha booda sayyidoon fa'a araarri isaanii milkaa'ee kunoo dhufaa jira isiniin jedhaan illee kanumaan qabadheenni jabina naa ta'aa jira na ijoollee kiyya faana jiramuuti ijoolleen kiyya hin jeetti saanuma faana viidiyoo dalaga maal godhu viidiyoo dalaguun dirqama baay'ee cal jedhi warri jedhanis jiru zim jedhime warri jedhan jiru keeyyuun beektu warri jedhan jiru anamma kan namaa beeki haasaan jiru bar waan yaada kiyyan ibsachaa jira malee kan namaa akka namni namaan beeku garuu yaada isaa ibsata yaada isaa ibsata jechuudha innaa kasiseen jedha du'aa godhaa fi sayyidoodha nagaa singafadheera garuu nagaa siniif haa ta'u kabajamtoota dhuftoota kiyya akkam jirtu nagaa keessaniin nagaa ku galata waaqaa ta'uu baga jiraatta magaalaa keessanii innaan sayyidoodhaa fi gammachuun qaba tokkoffaa immoo wanti sayyidoo irra ga'e kun anaa fi jabina naa ta'a yookaas immoo barumsa irra naa ta'a ammamillee wanti kamuu yoo jireenya kee keessa seene wanti fedheyyuu boriftaanii akka sanatti ittiin fufu abdiin jira deebi'ee hin gala wanti badii jedheetaniin kanani amma hubachaa jiru jechuudha tokkoffaa wanti deebisee gashu immoo ijoolleedha jechuudha ijoolleen jiraannan maalillee haa ta'u
ijoolleen jiraannan deebi'ee galachuudha. Deebi'ee dhufe yeroodhaaf waan barbaade keessa yoo galee amma millee yoo taate too warqii irra deemsistee warqii uffastee iyyuu dhugaan sin jedha aga ijoollee sanaan geessuuf jechuudha. Sababa ijoollee sanatti dhiisee dhufa. Kanaaf iyyuu jechuudha. Angolfamuun ambu'aa garuu wayne baay'ee nama dhiba garuu wanti hundumtuu wanti namarra gahu yeroo tokko waan isin yaadintu sin quunnama waan isin yaadni sin irraa gahama. Ani hamma kana ta'ama jedhee si yaadne garuu waan hundumtuu waan xinnoodhaan jalqabe itoo atin beekin waan guddaa irra gahaa jechuudha yeroo baay'ee. Intiniin iyyuu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo miila kee waan tokko si waraane harkas yoo si waraane yoo si madaa'e madaan sun yerootti dafee yaalamu taanaan itti bal'achaa deema. Tisiisni faarra qubatti taanaan nama kan keenya duruma isaayyuu namatu keessa jira. Bakka niitii kanatu keessa jira. Kanaaf kan jiraan illee onnee godhatee dhiifama illee naa godhu didee dhugaa dubbachuudhaaf gana araasii miti araasii naa guddisa miti mucaa xinnoo naa guddisa miti ganaariif alatte miti toonni jiru alatte miti mucayyoo hamma kana geessu ofiifuu nama gargaartu waan hundumaa nama gargaartu nama akkasumatti guddate nama gargaaru namni hin jibbu nama ndaamu hin barbaadanii hin argatanii Unkaan magaalaa miti baadiyyaattu nama barbaadanii argatanii lakka jiraanii aizoo qaba duubarraan jechuudha. Namatu harka keessa naqatee jira namatu isa jajjabeessa akkam jedhaani kanaafidha. Kan nama kana jabaate waan kana duuba waan qabuuf kan nama kana jabaate nama rakkoon hin jiruka. Waan hundumtu yeroo sa'aatii isaa eegeen sirrataa maamiyyoo jabaate humaa tokko hin ta'uun jedhanii wanta waaqni ijaare immoo eenyullee diiguu hin danda'u. Yoo haalli kamuu cimee jabaate waan argeeyyuu gidduu seenee hinuma sirrata. Hinuma sirratadhaan abdii qaba garuu wal'aansonatti dhufe kana hin dhiisu jechuudha. Yaa haga namni tokko ofirraa waa ittisuu yookaas ofirraa deebisuu danda'utti wal'aansoo hinuman qaba. Caal jedhee maan dhiisu hin callisu. Maaliif hin callisa silaandee ijoolleen kiyya boriiftaan abbaa isaanii dhabanii jiraatu hundee ana baay'isee ani caala ijoolleen kun abbaa isaanii jaallatu dhugaa waaqaatti. Ana ishee akkanatti guyyaa guutuu faana rakkataa ooltu miti abbaa isaaniitti kan isaan jaallatan lamaanuu jechuudha. Akkunummaa durayyuu naafi innis akkanuma. Kanaaf abbaa isaanii wal'aansoo qabeeni ijoollee baay'een fagaatiin akkana deebi'u waan danda'an hundumaan nan godha malee akkasumatti dhiisiin illee hin ta'u boriiftaanii ijoolleen kun baay'een rakkisu naa guddatanii. Kanaaf Sumayyaan isii kunoo amma as geessee duraallee dhiifama godhii jedhamtee kadhatamtee diddee amma garuu kunoo ijoolleen yeroo isaanii abbaa jedhan kunoo maraachuutti kaatee jechuudha. Na baay'ee rakkoodha. Abbaan baay'ee rakkisaadha jechuudha. Ijoolleen abbaa gaafachuu jalqabnaan sammuun illee sin dhukkuba.